malleera deebiitiin siima ibsa. Nuuf isaatti maduun barratti hawadhamne tana dura akkasittiin waan himna godhan irraa saadii ibsaan qusaasha saatu kumaa wala isaan hundinuu warri isaan jala deemu guutuun barbaada ture nama isa dhawu dhabnee ture tani ammas baanee jirra nuyi warri de ana ayyee maasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayyaa hordoftoota keenya hundumtu keessanuutu akkuma beekamu torbee kana waan argaa jirtan ibsaa qajaamu ibsaa tuub channel akas jaamna fakkaattiin biyo wachirratiin video takkarge kanu fi dimma nu fi saadi duwani sagna kun qabuna fi ni dimma du faratti waldamne sirran kafala mal jeta ka to jira mal jira kamera ni barbade askara qabsisa mal jira yo barbaachisaati yan sifin du famanatu bakkan jirtu sifin ma yo khan sifin du fa saade chunna fi ni dimma du faratti wallolle yo barbaachisaati saadi nun tunne kanada saadi sini khijiba namni fulayda te jolle brati male an isaan arguunde bas isaan arguunde kasi sodaaf akkas jira garuu yoo barbaachisaa ittiin idaafu ati immoo ibsa wallaala askara maarreete tanaan wanni takka hin jirtu askara si dura beeyna nuti yoo wanni siifin dhufan manatti akkasiiti saadi immoo ni idaafu yoo ti adabatu didde immoo akka saad daranii halan si godha tasaa xiqqoo dha'u waa hundaafoti ifeeggadhaa Ayah kasih boh, undime salam tak dapat dunti, sudah nama jisim kamu, sudah nama takkan nama lagi kamu tu salam dati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutu kan kita tahu tu kan. Ina ibsa tuan tanya so kira, amma asal asa sunan tu, biar turun tu ni, sorsa. Kumeni je ibsa aku wahid tu lah aku kira, ati mau ibsa kalian sidamu. Ada batu tu siwaya, yo kali mau lubu dia tu sudah cisa. Nanti lubu nama ada batu sunis, mati laf tu lah. Adabadu saada gartee mi saada akka goonis adabadu bu'aa saa gartee jirtaami saadu sababa arabaa lubbu baase walla mataa facaasa jee garuu arabaa jira sababa arabaa lubbu noongas beeyaa akkasitti sungan ati immoo yoo adabadu didde ibsa ni dhageessaami adeemtee viidiyoo waraabtee kaameraan askara minaa min jettu dhagaye sodaa namaatis hin qabnutu ilmoo namaa tokko addunyaa kanarraa sodaan nus hin jirtu ilma nama naati bi khasan akki firra itti dhognu ati immoo yoo adabatu ba didde wali simbeenu adabatu annaman beeni min kabaya garu mo ega didde itti sende khasasi bawni mo rakkoda lolo kan itti sende amma akekachi zerarmati lamma fayo debide akka itti khasabatu sibiha yom lubute dabde khara gadode mu ba hansi fi wala saadi khasilalu fi khasiyala de munda hangante katini sabu turiya jalana ngesan titisa gutun kesan titisa Wani sinta tani sinimbiya garu mo ati mo adabadu ibsa adabadu takara laman sinjiyeti ninjira garu yo amma bodo adabatu batte akali tisidab si suna biha yo suma fi gari da garu imana bisa kesa bai yo naga ninjira dabe yo ni mo naga ninjira dufete sanaye sumatu lenje fettu ke waunda fuji wala garra afano sondane ka khefti mi kamera tolbane lallabu mare sondane ujini sigar season ni agartatu obsi guyuma lama ififu manatinsi hokko sanis saad nuarge jira jollen khafulay datis nama lama qofa immo nuarge jira mal isine ga dirata dani inni mal gola khijibaw akana yenimu abalusa sorasa ye makane netimu sitinimu soda tunumma garumo waunda unni irregese agardati tati yakafete ammandan sifin inni dufta ifu guyalama akasi saagdu yo dirate akana yema sitinimin sifu oso ime si laman oso dirata dani sindiruma wan diruma tisin kabdani ol batani tumalallabu male agaru asrala illalla bokka khasani tujinin singar sisa nigartani gize sani zenuti warri fulayda namala makofa akasi sininjetin jira imammo amallera debetin sima ibsa nufi saati madun barratti hawadamne tana duru akkasittiin waan himna godhan irraa baafsi malee waan biraas ittiin fakkaate ati amma immoo saayiba khiyyaa kana marree jettee taatjuu jirta awwaanuma inni na godhan irraa bee waan biraatii miti akkasiiti adabattu ni adabatta adabatnu baannan wali gayyaana ni agartatu akkasi gaafsanis ati garu na warante turte ni rampate khawarana mini rampatu khawarana ni rampata akuma jansani ani jasani be gafsani zakasi obale yenna ragudda ni jirana ni urda khabajetu man nujiddu asunnan khabajuma isani tisitta raramati duga sifakkati garu akasana goditi ni rampadan duga sifakkati ati gafsan yaddo ti koy garu aye sanuman sanun ba fadde jasani ba fadde ani jan batime kama batishan akas ijuma sani din ba fadde ni ada tami kafa da wannan guda turti gafsan akasi sani raba ka da ibsa da badu akasi
waan jettuun beekin. Ani ibsaa dhimma nuusaa didduu na kennumaan numa jaalu ammaanuma isa nageewu nuusaa didduu maaluma isa nageewu garuu ibsaa ni adabatanii waan immoo lafa si jirra hojiin si garsiifna akka tifeetutti santoo waan immoo wal garra kaameeraa gubbaratti afaan banuu miti kaameeraa gubbarra afaan yettanii afaan banuu miti hojii wal garsiifna tatanaa inshaallah suuta wal garra immoo waan an ibsumaan na jaalu jiru ibsaan waa'ee tana keessa isa nageewu saahiba maarree jinni isin saadhiiraa osuma ilaalee arguu maarree maal na jedhanii maal na godhanii osoo hin ta'in osuma ilaalee arguu irratti hojjennu isaatti. Ansaati hatta asaatii miti ibsaa sanii waan inni ibsaa sanii barbaadu ibsaa sanii hojiin agarsiifne ibsaa sanii. Akkasitti akkuma dhageessan ibsaa kana khalaas takkara lamatti dubbannee dhufu amma booda nama isaanii fatullee yoo gartan khalaas dhaamsa irraa dhumaati. Ibsaa hin beekne fanta isaa garuu hin beekne fi dhiiroo azalaa geena fakkaatti akkasii leenca afaan bu'ee akkuma isin hin jenne gaa'ii adabatuu didee jira waan beekamtu tanu duras ittiimeetiin ture akkas namaan ittiimeetiin ture garuu inni tuffinuu qaba nun agarre takkaan nun barreessi tanaafi amma if barsiifna waan hundaafuu if barsiifna akkasitti adabatuu dinnaan sa'aatii miti sa'aatii sirratti idaanuuf yoo barbaachisaa ta'es ni dabarsina ibsaa immoo ati kana amma tana booda wanni nu jidduu araaramaaf dinni jaamus hin jirtu jala mureetis itti hima angaruu tana jaayibdu barra saat deemee hin beeku maarree nama nadhee hin beeku halkan natuman fuula hidhatanii wanni ni jiru tunuu sodaadhaa dhiisi garuu waa hundaafuu irra keessa ibsaa immoo ni argata akkasiiti asumarratti sodaa ta'uu beekna saat akkasii saat dhiisinurraa itti deebifna amma booda ibsas ta'ee nama biras ta'ee saadis ta'ee warri isa jala deemtanii xaaxaa jettanii immoo amma booda guutumti keessanii isin barre arginee jirra isinis barree jirra guutuu keessan bakka yaadanitti feegadhaa isinumaaf hin jenne amma booda ta'e irraa dhumaati walii gayyaana osoo kaameeraa gubbaa akka keessanitti afaan banuun taane lafatti walii gabbuuna minduun kaameeraa wal faamna isinii galee akkasi duraan ibsaa saada nama nadhee hin beeku siin jaa tureemi barbaadatiin ture jette akka nama dhiiraa barbaadatiin dhabe maarre amma moos beetiin jira hadhee ana na beeytaami yoo barbaachisaa ta'e raqama kiyyan si ergaati naaf dhufta yoo dhufuu baatte immoo ammanattiin si dhufamu akkas ibsaa na beeytaa siin beeka wal beeyna akkasaan ni dhufta boruu hoottu ganama zaatii booda yeroo barbaachisaa ta'etti hoottu akka beeratti teessee tiktook akka beera tiktook dalagutti kaameeraa gubbaa afaan banuu iyyuun wacuun hin barbaachisu dhiiraami hoottu duraan barbaadatiin ture jettee ana hadhee ana waan fiddu sammeesu mallaalau dhiira taanaan hoottu ni beeytaa wal faamna sanboota. Amma silaan dubartiin jirta beektii amma walillee agarree jira yoo dhiirataa dhiirti kaameeraa gubbarraa afaan afaan banuu miti hojii wal agarsiifnaa ibsa naafati wal agarra inshaallah. Akkasitti ana dhiisiyaan ijoolleen xiyyaa'u siif geessi ibsaa dhiisinurra waan guddaa godhanii akkasitti taasisan qabdu taananis immoo egaa diddee xaatii anniisuu didde ni dhuftaayyee siif barsiifna nun barre nuti si dhiisiti gurguddaan biyya tanaa tun sodaata ture agaruu ati nun barre nun sin dhageenye akkasi siif barsiifna ni dhuftaa. Arabaa miti amma arabaan barbaadu jirta miti arabaa miti amma wal agarree jira amma hotu qaama tokko yoo federa qama kan jesi erginaa ummata jala deemusan si gartee warra ijoollee wajjin barbaadu san hundaa'u qabattee dhufta. Garuu antanii isin himu warri jala deemu maqaa ibsaatiin taatanii jireenya keessanirra gaagaama guddaan geessina hani isinii dhaamu akka obbolummaa aan dhumarratti wanni isin himu sa'aatiif ibsaa jettanii jireenya keessanirra jireenya fuulduraa keessaniif jalaa hin balleessina wanni isin dhaamu sa'aatii jechuun nama anaa ta'e isa beeku dhoosu jiru isaaf ibsaa taananii ibsaanis keessa daraniiti isaan lamaan jala deemtanii if jireenya keessaniin balleessina nagaan osoo jiraattanii irra isinii wayya kun akeekkachiisa irraa dhumaati. Ibsaa walaa saadii ibsaan qushaasha saati kumaa mala isaan hundinuu warra isaan jala deemu guutuun waan qushaashaa koliiti immoo wanni isaan fidanii jirtu isaan dhiiraa nuti dhiirtee kolii wal faamti. Akkasi hawallolles halafadhoonnis lafatti achi gubbatti ol baasu maalumaaf fideewu dhiira taatan lafatti hin dhuftanii amma duraan barbaadaa turre nama isa dha'u dhabnee turre tani ammas baanee jirra nuyi warri de ana ayyee maal fidde ibsaa akkasi ol baatanii achirratti ibsu du'aayii nu godhaa miti hirkoo nu ta'a maal du'aayii isinii godhan qo'an tana diddee bara du'aayii nu godhaa maal du'aayii isinii godhan ummata wasaqa ayyee waa hundaafuu wal faamna akkasi du'aayii nu godhaa achi gubbatti himuu kaameeraa gubbatti iyyuun faayidaa hin qabdu lafa wal faamna akkuma isin hin jenne
Kasi nutis dhiira isaanis dhiira siif isaatis dhiira ni dhuftan akkasii immoo wanni an ibsaa ni dhageessami amma booda viidiyoo takka mee siin nama ol bayti viidiyoo takka marii waa keenya maqaadha amma booda ati jireenya addunyaarraa murattee jirta jireenya addunyaarraa sii dhumee jira khalaas kun qadumaati wayi wayna yaa ibsaa na jireenya ngiru jiraachuu fedha ibsaa anuun gaafi ibsaa kan kumaama anuun gaafi inni immoo kana awoo kasi bar ibsaa kana kamin ber ni aare bo viidiyoo waraabu tana kasitti ol bee viidiyoo waraabu tana na arsi malee ibsaa jechuun waan asirratti illee irraa waan nama jee irraa dubbadhu illee hin qabu sanneen kumaama dubbatta sanneen ijoolleen kumaama ibsaan faan keessafu kumaama ibsaan immoo santee waan afaan gubbarraa kaameeraa gubbarraa jeefaan banuu miti hojii wal agarsiisu baran sanii miti bar wal baanii hawaa himuu du'aayi nu godhaa maarree nama isa dhoonni dhabnee jechuu tanaan na arsi malee jechuun isaan namatti lakkaa'uudhis immoo sodaa ibsaa saadhiisi sodaa ilma namaa tokkicha hin qabu ilma namaa kanuma addunyaa irra jiru kana akka saanan isinii miti habiraatis dabaladhaa hoota warra isin laaluuf woo hundaa'u dabaladhaa hoota akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya asumarratti viidiyoo gabaabsinaa waan hundaaf walitti deebinaa waan irra geenyes isiniif himnaa. Assalamu alaikum.